Akkam jirtu hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru marree kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u jechuudha. Egaa qophii keenyaan qophii garaagaraa qabannee jirra. Akkuma beekamu keessummaa yeroo kaayyootis qabna. Keessummaan yeroo kaayyoo keenyaa egaa yeroo garaagaraatti akkuma isinii dhiyeessaa turre artistoota keenya garaagaraa hojiiwwan aartii adda addaa irratti hojjetaa jiran warra badaniin eessatti baddan jennee warra hojiiwwan adda addaa immoo hojjetaatuma immoo mul'ataa jiran immoo maalirra jirtu immoo jennee kan ittiin affeerruudha. Egaa turtii keenyaan waan gaarii isin biraan geenya isinis yeroo gaarii nu wajjiniin dabarsaa isiniin jenna. Yaada qabdaniif bilbiltanii barreessitanii illee nu biraan ga'uu ni dandeessu. Ispoonsarrii sagantaa keenyaa immoo dhaabbata daldala buna qarcaansheeti. Dhaabbanni daldala buna qarcaanshee sadarkaa pilaatiineemiitiin sagantaa keenya ispoonsara nu taasiseeti kan inni jiru. Dhaabbanni kun egaa aantummaa uummataatiin kan inni beekamu bakka rakkoon tokko uumametti hawaasa isaa cinaa dhaabbachuudhaan dursee birmachuudhaan kan inni beekamu. Gama kaaniin immoo buna sadarkaa isaa eeggate biyyoota alaa 24 olitti erguudhaan maqaa biyya kanaa kan ol kaasee jirudha jechuudha. Isaanin guddisneeti kan nuti galateeffannu. Gama biraatiin immoo baankiin Awaash illee ispoonsara pilaatiineemiiti. Baankiin Awaash egaa baankii dhuunfaa biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiif dhaabbatedha. Gama kaaniin egaa dameewwan isaa babal'ifachuudhaan damee 660 oliin ga'ateeti kan inni jiru. Hawaasa isaatiif birmachuudhaan kan inni beekamu baankiin kun egaa amanamummaadhaan hojjechuudhaanis baankii beekamudha. Isaaniinis guddisneeti kan nuti galateeffannu. Qophii kana egaa beeksisaa kan isin wajjiniin turu ani Nasraa Sharifi gama ogummaa kaameraatiin akkasumas suur-sagalee gulaaluudhaan kan nu wajjiniin turtii taasisu immoo Fayyisaa Mirreessaati. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Keessummaan keenyas kunoo istuudiyootti nuuf argamteeti kan isheen jirtu. Jiitu baga nagaadhaan gara istuudiyoo keenyaa dhufte. Baga nagaan eegdan. Of beeksisi akkasiin hin jenne hawaasni keenya bal'aan si beeka jedheetanii. Keessummaa keenya taatee baga nagaadhaan nuuf dhufteen siin jedha. Egaa yeroon kun yeroo cidhaati. Atis immoo sirba cidhaa babbareedaas qabdaa, sirboottan aadaa garaagaraa qabdaa. Mee hadha immoo maal ta'a yooduma jiituudha wajjiniin taphataa. Hordoftoota keenya bashannansiisnee jedheetanii. Mee jiituun egaa sirboota keessattuu karramarraadhaan namni baay'een si beeka. Jiituun immoo hojii aartii weellisummaa qofa osoo hin taane hojii ogummaa garaagaraatis keessa akka jirtudha. Mee sana naaf kaasi. Sirriidha guddaa galatoomaa sagantaa keessan irratti waan affeertanii fi akkuma ati jette yeroo cidhaati yeroo kanaa shamarreenis kan nama jaallattu wajjin yeroo itti jiraattudha. Dargaggeessis immoo nama hawwee jaalatee yeroo dheeras ta'uu danda'a jaalala waliin dabarsan yeroo itti gaa'ela uumanidha waan ta'eef asumaan warroota wal fuutanii hundaanuu baga cidha keessan nagaan geessanii cidni kun cidha milkeessinii haa ta'u hin jedha. Achumaan aansuudhaan ani ka ogummaa dabalataa kan qabu baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessatti hojjedha. Baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessatti kaayyoon dhaabbateef kaayyoo lamaadha. Isa biratti baandiin baandii militariiti jechuudha. Poolisiidha jechuudha. Gafan poolisiidha siin jedhu nu kan qaqqaramne aartiidhaani. Garuu baandichi baandii poolisii waan ta'eef nus ogummaa poolisii hundaa leenjinee fudhanneeti kan karaa hojjechaa gallee. Amma saajin olaanaadha. Inspektaratti guddachuuf immoo wanti qonnaaf hin jedha. Saajin olaanarra hin jira gulantaa kootiiti jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa gaachana poolisii Oromiyaa keessatti hojii aartii irrattidha kanatti jirtu jechuudha. Mee gara gaachana poolisii Oromiyaatti ituun dhufin duroo baandii garaagaraa keessa hawwisoo garaagaraa keessa turte moo aartii ofuma keetiif aartistii ta'uu kee eessattidha kana tokko barte? Gaaffii bareedaadha. Ani aartii kana maatuma keessatti iyyuu baay'een sirba. Jechuun gaafumaan baadiyyaa ture iyyuu xiqqoo ture jechuudha. Ani karaa baandii gaachana poolisii Oromiyaa kan dhufe 2003dha. 2002 dhumarra kan dhufe barattuu kutaa 9 ta'ee barumsa Odaa Nabeetiin kan ana dhufe barumsa addaan kuteen dhufe jechuudha. Gaafaan daa'ummaadhaan jiru immoo barumsa elementarii irra gaafatan jiru ani fiigduun ture. Mana barumsa Odaa Nabeefaatti kan naannoo Duukamitti baay'ee beekamtuudha. Afooggaattee baay'een fiigaa
akkuma ilaaltu kana miila dhedheeraan qaba. Namni kamiyyuu atileetummaa ana eegaa ture. Ijoolleen hedduun yeroo san jiran kan akka atileet Xalaa'uu Raggaasaa, Lammaa Birbisaa ijoollee duukamii ba'an yeroo sanitti mana barumsaa tokkotti baranna waan ta'eef isaan walii fiigaa turre sadarkaan qabaa jechuudha. Tokkoffaa malee hin bahu gaafa nuyi dorgommii irratti. Maaltu duubatti maaf deebite ree? Isumaan itti fufuu maaliif dhiiste? Isumaan itti fufu tokkoffaa isumaan itti fufuudhaaf kan wanti na daangessee daa'ummaan jira. Maatii baadiyyaa keessatti immoo hin beekta. Maatii baadiyyaa keessatti hin dhaladhe. Daandii sa'a tokko deemeeti kan baradhu. Karaa duukamii jechuudha. Kana jidduutti odoon tireeningii gaafa goonu ijoolleen shamarran na biraa butamte illee ni jirti. Buttaatu ture yeroo sanii carraa akkasii sun nama dutan kan jedhu na sodaadhe. Kanumarrattis immoo taayilantii kan nan qaba. Garuu sirbituu nan taadhe gaaf takka yaadeen beeku. Haati koo baay'ee sirbiti. Sirba waanuma isheerraa fudhadhe jechuu ni danda'a. Hojii koo hunda keessatti illee karaa sirba afurii sadii kan natti mihaadha kootan sirboota aadaatti kan sirbi baay'inaani. Haati kiyyaaleen guddaa galatoomtu asumaan gahee guddaa qabdi. Aartii kana keessatti jechuudha. Sirbituu taati fettee osoo hin ta'in gaafa aga sirbituu ta'e booda sirboota akka Karramarraa, Shobolaalee, sirba Cidaa, sirba Qaammee kan ishee natti himee barreessaa ture jechuudha. Baay'ee na gargaaraa turanii akkasii haati dhofiitiin koo baandii duukam Odaa Nabee. Yeroo sanitti baandiin kun amma baandii Odaa Nabee jedhamti amma. Yeroo sanitti immoo calliseetuma mana barumsaatiin walitti qabamee jechuudha. Sirbinaa gaafa wanti hin dhufes gaafa walga'iin tokko jirus akkasitti qaroomne aartii beeknee osoo hin ta'in jaalaluma kan qabuuf diijeedhaan fa'aa sirbinaa shubbisa kanas baay'een shubbisa. Jechuun taalentiin kiyyaa'u keessa kam akka ta'u hin barre tureyyuu jechuudha. Maaf hoggaatti hunda keessa lixa waan ta'eef. Akkasuma osoo jennu baandiin gaachana poolisii Oromiyaa yeroo calqabaaf maarshaal baandii lafoo jechuudha. Isaan hundeeffamanii waggaa 5 guutanii jiran gaafa nu karas dhufnu baandiin gaachana poolisii Oromiyaas dhaabbatuu qaba. Jechuun baandiis qabaachuu qaba. Komishiniin poolisii Oromiyaa jedhamee. Maarshi baandii sana qofa osoo hin taane qabaachuu qaba kan jedhamu beeksisni hin bahee beeksisa sana alatti hin argine dorgommii yoo arradheen karana dhufee jechuudha. Tole mee jiituun sirba keessattuu akkuma duratti kaasee Karramarraadhaan illee namni baay'een si beeka. Sirboota garaagaraa sirbiteetta. Mees gara Karramarraattuu yuutuun darbiin dura mee sirboota eenyuufaati? Warra duraanis haa ta'u, warra dhiyeenyaa keessaas haa ta'u, kan eenyuufaadha kanatti shaakalaa turte? Mee kan eenyummoo nuun sirbuu dandeessaa? Dhugaa dubbachuuf taanaan anaaf moodeelintii Yemuluu Baqqalaati. Jechuun siin jedheera. Waa'ee aartis wannan beekuun qabu. Tokkoffaa baadiyyaatti dhalannee guddannee kurraaziidhaan kan wanti jennu kan barumsa keenya illee hin qorannu qaroominni sirriitti hin jiru. Jechuun weellisuma garaagaraa illee beekuudhaaf namoota garaagaraa illee beekuudhaaf tokko qaroomuu qabda. Naannoo magaalaatti yoo guddatte qaroomni ati qabduu fi naannoo baadiyyaatti ati goggaa guddatte wantoonni ati beektu garaagara. Waanuma si bira jiru waan beektu. Waanuma reediyoo faadhaan dhageenyuudhaaf yeroo sanitti immoo 97 baay'ee beekamtee Muluu Baqqalaa jechuudha. Sirba Muluu Baqqalaan jaaladha. Muluu Baqqalaa intala bareedduu sagaleen ishee baay'ee bareedduu qalloo tana. Mee sagaleedhaan sirba si jaallattu sanarraa waan hojjetta? Gaafa asii duukamitti baradhu shilingii kaffallee jechuudha. Shilingii kaffalleetu viidiyoo ilaalla mana viidiyootti duukamitti. Gaafa achi galu narreebama garuu si ajaa'ibaati. Sirba ishee hundumaan jaaladha jechuu dandeessa. Sirba Dammashoolee Mooyaa Galaanaa kana fa'aa baay'een sirba ishee waltajjiitti kan bahe sirba isheetiin ani. Mooyaa Galaanaa yagaloo geeshoo margeera inafi nafjuu argeera. Mooyaa Galaanaa dabalee noloo ta'eegaa. Mooyaa Galaanaa ni gaangoota noliyaal. Mooyaa Galaanaa kasii karreetti kootu. Mooyaa Galaanaa achittaa loowwan bobbaas. Mooyaa Galaanaa yagaloo geeshoo margeera inafi nafjuu argeera. Sirboota ishee hedduu waltajjiirratti hojjedha. Garuu dinqisiifattu isheeti. Baay'ee bareedaadha. Mee warra duraanii keessaa kan eenyuuti sagaleedhaan jetta? Warra duraanii keessaa egaa akkuma isin jedhe ganama aartiitti galee wantoota hedduu beekee namoota seenaa hojjetan namoota waa baay'ee hin dhageessa sirriitti baratanii seenaa qoratta. Sirboonni sirriitti hojjedhu amma sirboota Haloo Daawwee warra keessanii. Faadha kan sirboonni nan hojjedhu baay'inaan sirboota ijoollee amma jiran sadarkaa kiyya jiran kana waltajjiirratti nan hojjedha. Garuu warra durii keessaa Haloo Daawwee waltajjiirratti nan hojjedha warra keessanii jechuudha.
Sagalee keetiin sirba aloo daawwiyaa dhageenyu laata? Walora warra keessanii teessimni guddoo shaggarii baabura yaabbattee nu faana eegiyyaa shamarmarii. Walora warra keessanii teessimni guddoo shaggarii baabura yaabbattee nu faana jedhiyyaa shamarmarii. Baay'ee namatti tola. Sagaleen keessi bareedaadha waan ta'eef sirba eebaluu sirbitu mansiin jedhe akkati sirbutu amma bareera. Meejiituun sirboota aadaa garaagaraa yeroo hojjetamu gadi bu'anii aadaa hawaasa keessa jiru sana qoratanii irratti hojjechuunii fi akkanumatti halaalatti kana ta'innaadhaan hojjechuun garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Mee ati ammam gadi buutee aadaa uummataa qorattee irratti hojjechuu irratti sirboota hojjettee irratti ammam gadi buuteeti kana hojjettee? Kun gaafii bareedaadha. Sirboota hojjedhe irratti ammani naannoo keenyatti beekutti jechuudha. Warroota naannoo haadha koosiin jedheera shoora guddaa kan taphateen aartii kana keessa sirboota 4 isheetu nama hojjete jechuun hin danda'ama. Miidiyaan irra taa'u hundattuu nan galateeffadha. Umuriin dheeradhu hin jedhaani. Nutis galatoomii seenaan armeekeetiin. Haati koo abbaas haadhas taateen na guddistee abbaan koo xiqqeenya narraa du'eena. Kanaaf anaaf isheen waan addaati jechuudha. Isheen waan beektu hundaayyuu kuni kana kuni yeroo kana sirbamaa kuni immoo akkana jettee natti himti order godhee kan barreessu ana jechuudha. Egaa amma kana erga xinnoo mana taphanneeti guyyaanis guyyaa bashannanaati. Yeroonis immoo yeroo cidhaati namoonni adda addaa cidha raawwachaati kan isaan jiranii hunduma isaaniitiinuu bagattiin isin ga'ee horaa bulaa jenneerra turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Meejiituun yeroo ammaa kana maalirra jirti kan jedhu immoo hakaasnu laata sila sadarkaa wayii nu kaastee jirta. Saajinaa jedhu gargaaraa jettu waan akkasii jettee tagaasaa ogummaa keessa warra jirutu maqaasaa barnootaan akkamii haallatee irra jirtu kun aartiif barumsi egaa wal cinaatu deemes gaariidha. Mee kana nu kaasi? Amma wanti irra jiru akkas oggaa afur kara shanitti deema sirba haaraan hojjenne kana jidduutti kaawaa hedduutu jira barumsa irraan ture barumsas barachaan ture hoggaatti weellisaan tokko barates gaariidha wanti barumsaan deeggarame bareedaadha waan ta'eef waan tokko daanga'uun qofti gaarii miti kan jedhudha barumsa koos digirii business of management kolleejii Oromiyaa irraa fudhadhe isa eebbifamee jira. Akka walitti naalaan buuneef ture kana fagaachuu waan tokkos jiraachuu danda'a haalli yeroos kondiishinii isaas waa gaarii miti. Kanarran ture isa sanis xumuree jira. Jireenya keetii wantoonni wal qabatan wantoonni of sirreessuu qabdu wantoonni immoo sirraa'uu qabu jira waan ta'eef wantoota akkasii keessan ture aartiirraa hin fagaanne. Baandichis baay'ee baandii tattaafatudha waan ta'eef waltajjii garaagaraa hin hojjenna uummata bashannansiisna sagantaalee garaagaraa hojjenna sirba haaraadhaan hin dhufin malee aartii keessa hin banne. Mee akkam yeroo barumsa wayii argatanu sadarkaa wayii namaaf dabalama yookaan sadarkaa wayii irra ni geessa. Akkamii hojiin ati achi keessatti hojjetaa hojii aartii haa ta'u ati immoo gama barnootaatiin of deeggartee sadarkaa wayii irra geessee jirta barattee jechuudha. Sunoo ammam si gargaarame hojii kee irratti sadarkaa kee irratti waan si gargaare qaba? By the way komishiniin poolisii Oromiyaa yeroo hundaayyuu warroota miseensa isaatiif warroota baratan carraa hin kenna carraa qondaalummaa waggaa 2 kan jilleenjitee baatu kaasii kennu jira digirii kan qabu jedha. Ani amma eebbifamee hojii alaman guutiin carraan akkasii sunnaa dhufee jira. Dokumentii koo kagalchee jira dorgommiidhaaf jechuudha. Dorgommii sana immoo nan injifadha jedhee yaada. Interviitti aanutti hojii haaraa fattikaa inspektar jettee na yaamuu dandeessa waan ta'eef. Hin oolunni. Egaa sila waa'ee cidhaa kaafna jennee turre waa bicuu waa'ee dhuma cidhaa kanaan immoo haa taphannuti. Amma cidhaa egaa namoonni garaagaraa bifa adda addaatiin kan isaan gaggeeffataa jiranu kaan suuraa ka'anii sooshaal miidiyaa kanarratti poost gochuudhaan naaf gammadaa mana horadhee jira haadha manaa fuudhee jira kan jedhamtu jiru. Kaan immoo akkanumatti fira qofaan nama muraasaan kaan immoo bal'iseetuma cidha gaggeeffata jechuudha. Egaa kana keessatti egaa cinqiin yaaddoon garaagaraa hin dhabamu. Kamtu isa kamirra gaariidha isa jedhume waan tokko kaasnuti namoonni yaada garaagaraa kaasu. Baasii baay'ee baasuu irraa
innimti suuraa kun baraa bareedaadha kan jedhan jiru. Mi'aati immoo maal jettame? Baay'ee kun yaada gaariidha. Namni akka ofiitti malee akka ollaatti hin bulu. Ollaan tokko korma qala jettee yoo hin qabanne korma hin buustu jechuudha. Akka mana keetti bulta jechuudha. Yoo qabeenya qabaattee wanni gahaa qabaatte maatii kee waammattee waan gammadaa jettee yoo goote somaa rakkoo hin qabu. Immoo yoo hin qabaanne ta'e immoo akkuma suuraa kaasanii amma jechuun asumaan namoonni galateeffachuu qaban warroonni wal fuudhan bara kana sirboota aadaa keenya uffata aadaa keenya jechuudha modernize godhanii uffataniiti kan jechuun social media tokkoffaa barkuun nuufis jechuudha beekamtii uffanni aadaa keenya ammam duraan veeloo garagaraatti kan uffatamu. Amma garuu gosa lachuu wal bira gaafa gootu kan inni siimboo qabulleen uffata aadaa san jechuudha. Kan ofiitti deebi'u mul'ataa jira. Kan ofiitti deebi'u mul'ataa jira. Namni immoo social media kun wanta adda isa godhu keessaa namoonni dur gaafa wal fuudhan akkasitti wanti fuulleedhaan beekamu hin jiru. Wanti namatti tolu keessaa namni tokko kan Oromoo taanaan gammadaa ani mana horadhee jira jedhee suuraa gadhiisaa namoonni jaalatan koomantii godhuu walii barreessu waan jedhu inni kunis baay'ee bareedaadha. Garuu inni guddaan jaalalli jiraate ta'e taanaan cidas gootee godhuu baatte jaalala murteessan jedha. Akkasumatti immoo sirriitti cidha bareedaa kana wal fuudhanii kan ji'a jaas wal biran turre jiru beekteerta. Kana waan ta'eef wantoonni godhamu fedhii irratti daanga'u osoo hin ta'in wantoonni godhamu jaalala dhugaa irratti osoo godhame bareedaadha. Garuu osoo baasiin hedduun bahuu baate. Tuuliqii itti galamuu baate. Maaf hoggaate gaafa cidhaa sana booda gaafa waggaa ila keessa galte ilmoon hin dhufti. Mana horachuun jira. Meeshaa bareedaa manatti bitachuun jira. Guyyaa takkaaf gammaddee sana booda immoo mana duubatti cinqamuu hin qabdu jechuudha. Kanarraa of eeggadhaa warroonni barsiisan jecha. Kan jedhu yaada kee bal'inaan nu kaasteetti kanatti jirtu. Warri adii kun immoo al tokko tokko naannoo baay'ee hojiin isaanii nama kolfisiisa. Mudannoowwan cidha garaagaraa irratti isaan mudate meemee xinnoo viidiyoo hordoftoota keenya biraan geenye ilaallee walitti haa deebinu. Oh God! No! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Are you okay? Oh my God! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Get a doozy! ilaallee walitti deebinee jirra viidiyoo kana utaalan malee hin cabanii caban malee gadi hin taa'anii jedhan jarri keenya. Kanaaf cidhaan wal qabate egaa al tokko tokko waanuma bareedaa wayii hojjennedhanii yeroo isaanii walii gadi utaalan caccabuunis jira. Kanaan xinnoo bashannananuu jenneeti hordoftoota keenya biraan kan nuti geenye. Egaa sagantaa keenya gara xumuraatti fidaatti kan nuti jirru. Silaga waa'ee aadaatiin wal qabatu wantoota garaagaraa kaasneeti kan nuti jirru. Garuu ati karramarraa hadha bar sagaleedhaan nuuf hin jenne. Ijeen maarree nama akka irraa nama harka jira. Karramarraan garuu sirba eessaati? Kan Sooddooti miti? Aadaa Sooddooti. Naannoo Walisoo kanatti baay'ee beekama. Karramarraa gaafa hojjedhu akka sirboonni Sooddoo akkatti hin baay'anne sana booda sirboonni baay'een kan ba'an akka sirbi Taaddalaas amma hedduun baay'ee baay'atee jira. Garuu karramarraan kiyya tokko maqaas naa ta'eera. Karramarraan maali garuu? Karramarraa jechuun akkuma siin jedhee sirbichi kun yeroo cidhaa siin sirbama. Gaafa misirroon dhufu karra marsiteeti kan eegdu misirrootan jechuudha. Gurbaa dhiiraa jechuudha. Gaafa inni karra mana intalaa na seenuu jedhu karra marsitee qabda. Sirboota arrabsootiif fayyadamta jechuudha. Misirroota hin galchinuu jedhanii kan sirban. Asitti wanti inni qabatta gaafa mana cidhaa dhiiraa fuudhu wanti hodhitaa fi gosa hodhitaa fi kan akkasitti shororsitu jechuudha. Ishee san qabatteeti. Sinseesitu jettaanii yookiin shittoo si dibu malee maallaqa si kennu malee waliin galchitu arrabsoodhaaf fayyadamtaa jechuudha. Sirba karramarraa kana daandii marsitee itti galu amma sirboota arraba sirriitti qoofite jechuudha.
kuriye ejeta mucala lina mucanduri ikira masani kira ejeta mucala lame muca misra ajedhaniti tokko arrabso tokko wanti jechati kan fayyadamtu sirbichi sirba cidaati jechuudha isheen immoo maal jedhanii gaafa inni qolgalu jedhe yoo inni tilaasi bite hin qabatini yoo inni kobeesi bite hin qabatini alagaa saree roobati na abdaatini jedhan maal gatte intalli tun karaa mana alagaa deema jirti jechuudha akkasitti naannoo keenyatti kan beekamu yoo inni kobeesi bite hin qabatini itti busheechuu yoo inni tilaasi bite hin qabatini alagaa saree roobati na abdaatini gaaf tokko sitti jijjiirama jecha jedhu of keessaa qaba akka aadichaatti garuu gaafa san inni dafee maal godha arrabsoo kana akka ittiin babbaay'anneef maallaqa achi keessa kaaya. Utuun arrabsamin dafee shittoos dibee. Dafee maallaqa godhe taanaan bara hin arrabsamu. Garuu yoo inni itti wanti jedheedha akkuma aadachitti waan baratameef warra soddaa gaafa dhufe arrabsamuu qaba waan ta'eef isaan miti ijoolleen isin arrabsamuu bara. Akkami garuu isin biratti amma naannaati sirba kanatti sirbiteetti kan karran galchinu jedhu hiriyoota moo amma fakkeenyaaf naannaa aadaa Arsii yoo dhaqne aadaadhaan haalli isinitti galchuu diddee balbala qabdee dhaabatteenaan aadaadhaaf waa kennameeti aadaadhaan yoo balbala gadhiisteefidha. Aadaan kun kan naannaa sana jiru jechuudha. Naannoo ammaati sirbitee kanaatti immoo hiriyoota dhamoo maatii dhamoo eenyudha kan amma gaafa mana cidaa dhiiraa abaabiyyoo sirbamaami abaabiyyoo sirbamaa jechuudha. Gaafa mana intalaa dhufu immoo musheerraa kanaaf barame miti sirbootuma amma naannoo shawaa kanaaf wal makaadha maafaan jechuudha. Aannas gabbam sarganyaa mina jedhu miti isa kana gaafa misirroon sun karaa mana intalaa dhufu dirqama balbala irratti eeguun warri dhiiraa sin dheechisa warri dubartii sin dheechisti achitti jechuudha balbala hangashinu jedhanii waa baay'eetu uumama gaafa akkasii falmii keessa galan kana musaa qabatteeti kan jechuun namoonni guguddaan jiranii ijoolleen hiriyoonni jiranii wantoonni hiriyoota intalaati kan qaban jechuudha gaafa akkana gaafa isaan sirbanii wanti jedhan arrabsoodhaan fayyadamta. Yeroo akkasiisan shittoo si dibaa maallaqa kenna ingala ol jechuudha. Baay'ee namatti tola. Turtiin si wajjin dabarsite baay'ee gammadeen jira. Atis immoo istuudiyoo keenyatti si affeerree waan nuuf dhufteef guddisnee si galateeffannaa gara fuulduraattis immoo hojiiwwan garaagaraa of harkaa qabda. Istuudiyootti ammas deebinee wal arguu dandeenya jenna. Egaa galatoomi siin jechuun barbaada. Guddaa galatooma.